maalumaan mee afaanuma maaliitiin faayoo gaafatta nikaa yoo taate hiitte erga nika hiittee kaatee booda haraam maaliif daldaman kanatti itti abbaalee dogongorsiistee ofiillee maa dogongor nika hiisistee kaatee mana kana waan ati asiin dura taatellee ni beekta maaliif itti deebitee yuusanumaa deebitee namni tokko nikaa hiikuu waan jiru dogongoraan fakkeenya yeroo san aaree hiike osoo si deeffadhen jedhi maaliif waliin dee jedhe raajaatu jedhee of keessa laphee keessa jedhe la maaliif laphee keessa ma ol baafattee waan isiin jedhin karaama daladdummaa kanatti la haraama kamree jedheen afaan ol qabannee beenu nikaa bifa arraa kennaa jennaan lakkee hin barbaadu naan jennaan si deeffadhe jedheen hin ta'u jettee mure bisi hin ta'u jennaan si deeffadhe jedheen hin ta'u jettee mure si deeffadhe jedheen kan hin ta'u jettee abbaa viidiyoo guutuu jiraas hin jedhe baratama eenyuun sobuu deemu kamaali mana kana keessatti kaameraa dhustee deemteetti caaltuu miskiinitti mansan amma akka durii sanii miti qaroomatteerti tamam ati irra baateeti mootii amma akka irraa kaasaa sanii mijaartiitii aree haraama anam rageeffadhu yoo dubartii namaa mana kana fidee dubartii namaa alaa jechuudha mana kana fidee asitti haraama irra dalagee jiraadha sanugaa amma dubartii namaa fidee dhageeffadhu garuu jaartiitii dhageeffadhu dubartii namaa mana kana fidee haraama irra dalagde dubartiin namaa eenyu faayu faayin dubartii namaatti garuu jaartiitii jaartiteetii miti kam jaartiin ta'a kan jaartiteetii miti akkam jaartiin ta'a debbo jaartii kan ta'e akkamitti taatiin gadi gaheette deefa dheeree si deefa dheeree sana yoom si deefa dheeree kunoo kaameraan kaamee jira viidiyoon kunoo si garsiisuu danda'anummaanu viidiyoo kan hunda caalaa si deeffadhe jedhe wanni kun hundi amma kadalgaa inni beekta siif jaafu waan kan hunda wanni tuqee hunda naa'imaan dalan waan kana hunda amma kadalgaaru siif caaltutu walii galtanii waan akkanaa shiran taane amma kaameraa mana kan dhoositee bakka onna deemu kana caaltu beeka rabbisuudha yoo dhugaa jiru dubbanne dhageeffadhu haa wallaal caaltutu beeka waan akkanaa caaltu mee dhuguma san dubbatu caaltu beeka namni waan kana hunda kana gorsee waan hin taane bittanii harka keettanii yookaan ammoo namarraa futanii mana kana keessa keettanii waan ijaan hin mul'anne an dhugaa dubbachuudhaaf yeroo seenu mana kana keessa dhageeffadhu qofa rabbii keetti jedhe rabbii keetti jedhe qofa kun maali kun jedhe ragaaf akka as taa'ame maali kun jedhe la amma achi deetan margin maali kun jedhe qoy rabbuma hin sodaattu ati yoo uffata nagaatitti uffata daa'imaa nagaatitti akkanatti kana naqatu mee maaluma itti akkanumaa jedhe rabbumaan sodaatu abbaan maka waan tan tiraan maali jedhe kun anjaartii no jaartii maali maali kun anamma yoo asii kee fakkeenya waasiimu waan fedhe illee haa ta'u dhageeffadhu gara kun qabu yoo anamma osoo mana kan hangaatu jaartan teetiin isii waa wayii akka tasaa waayii hojii waliin dalaguu baadhee asuu fidee dhossa waa badaa itti haasee jiraadhe eessaa jaartii namaatti akkamii waan akkanaa soofta akkamii jaartii nama bakka jaarsin jirre mana fiddee wajjiinuu haasofta akkamitti jette yoo jettee na wannaa jette dhugaa garuu jaartii tiyya jaartii matiyya tana jaartii matiyya san rabbi na gaafata yaa haraama dalage yoo dhageeffadha boo rabbi na gaafata kaameraa mana keessa keettanii yeroo namni walirra boqonnaa fudhatu yoo ka viidiyoo akkana teetee ilaaltan taate isiin kun ilma namaatiif amma rabbi sodaadhu waan akkanaa yoo ati boqonnaan mana kana malee hin ta'u yaani boqonnaan mana biraa kireessitee fi boqonnaa irratti hin fudhattu ture boqonnaan mana kana mana biraa birrii kireessitee manni yoo itti kaafatan fiigaa dhufan as malee mana kana ani mana biraa maallaa kireeffadhu hin qabu si galaame kanaafu boqonnaa garraa fudhattu maa fiitte yaa ki deeffadhe sin jedhee bara hindeeffanne jaartitii jetteen kakattaa amma quraana dhuftee jaartitii jetteen kakattaa hin kakadhe bar eega hiitte bar jaartitii jedhamtu yaa ki deeffadhe erga hiitte bar jaartitii obboleetti tanteeti bar deeffadhe jedhee mi yaa ki deeffadhe jedhee namni eenyu afaan baafattee maan jedhe viidiyoon guutuu jira sin jedhaa bara wattiin osoo waliin ne gattaa isin jettu qabde mun qabne gattaa hin barbaannu waliin meerraa hin ta'uu waa simmeetii akkanaa keessa hin seenin sin jette mun jedhe likkitaan takka takka jette haa jettu dhageeffadhu haa jettu garuu si deeffadhe jira raaja'atu jedhee si deeffadhe jira kanaaf maaliin jetteen yeroo san maaliin jetteen afaanin jedhe afaan ol baafattee jettee eega ajiba viidiyoo jedhe of keessatti illee yoo jedhan garuu jedheen afaan ol baafattee of keessatti hin ta'u karaa si deeffadha jedhee si deeffadhaati ka duraa dogongora aaree yeroo san siike si amma si deeffadhaati kana usii jedheetuma akkasitti kana jaartii wajjira fi wajjira fi si anama waa akkanaa jiru yaada ila dhageeffadhu kwa nuu jaartii tanteetii miti jennee jirra
ati jaartii jettee miree maaliif waan hiitteef jaartii tan teetitti hin Deeffadhe jedhe abbo maal? Na dhageeffadhu kanaas deeffattu. Ata maangaatu hiikee deeffachuu dandeessu? Lakki an hiikee deeffachuu hin baranne amma gara fuuldurallee barachuu hin fedhu. Na dhageeffadhu sitti hima. Amma dhagee. Mana kana akka ati dhufuuf deemtu caaltu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hortee keenya hundi keessanuu bakka nagaan jiraatan isin jedha kabajamtoota hortee keenya guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isinuuf dhufuuf deema. Maali hojjettan guyyaa kaleessa hajjiin dhufee ture argitanii jirtan caaltuu natti himtee jirtu waan jiru guutuu jechaadha. Amma immoo xiqqoo dura bilbilee caaltuudhaan mana na eegedheeni tole si eegaa koottu jetteeni akkasitti an mallee dhufaara koottu isin naan jettee jennaan dhufe anas jiru kabajamtoota hortee keenya akkasitti dhufe yeroo an dhufu akkana naan jedhaa jira naan jettee jennaan bakka ati baay'ee jedheen an kaameraa kiyya kaadhee waan inni isii barbaadaaruuf cadhisee as taa'eetumaan shaayitii dhugaa jadhisee as taa'eetumaan eegaa yeroo inni dhufutti balbala alaabanaa goona tanillee akkanuma gad deebiseetumaan kaameraa kiyya kaadheetumaan eega waan inni isii barbaaduuf wajjumaan laallaa hangadhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha maaliif dheengaddallee bala kaameraa isiin kaattee deemtee jirtu faayoo hiikee ka'e faayoo mana kanatti argee qabatee isi waliin ciisanii akkanatti meeshaa waliin ciisanii ittiin haqatan guutuu ragaa rabbiitii fi meeshaa qumaamaa kana keessa jira gamma achiin on achiilee tuttee jirtu meeshaa daa'ima kabajamtoota hortee keenya kana mee kanallee maaliif akkana gootellee jedheellee yeroo inni dhufe hin gaafadhallee nama tokko walii kanii kaanii waan haraama warra dalaguun maaliif akka barbaachisullee hin gaafadhaa inni nuus jammar nama haraamaatii waan kanallee wannaa jedhu miti kana hangadhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha sanuu osoo isiin didduu dirqiidhaan qabate kabajamtoota osoo isii waliinnee jirra ammaniifati obboleessaaf obboleetti malee jaarsaaf jaartii miti osoo isiin jettu dirqiidhaan qabate akkasii waan akkasii san hojjete kana kaameraa kiyya kaadheetuma bakka sanatti eegaa hangadhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha. Kuli. Lesh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maal dalda boos? Maal dalda? Maal dalda? Maal dalda? La signora guardate. Kuas asuma asta isuma. Maali samana nugalte mo. No nugalte wo manne keetay mo. Wo manne keetay. La maali dalgarte. Ke ma dalga ati ma dalga gurutte asgalta. Amma ne kiyar gara asgalta maali. Mana kiyar gara. Ani le manmo kiyata araka. Akka. Akka skreeffadhe galuu beektu. Ani yoo kireeffattee galte ani kifilii kokkoo qabdaa miidha as keessa maal goota jechuudha. Ma ollatti namni seenu sin jedhamu maal? Olla namni seenu sin jedhamu maal? Namni akkamii ollaa seenu akkamii jechuudha. Namni jechuun ollatti seeneeti ollaa biran taa'u? Laa bakka abbaan manaa jirretti akkamitti ani oseentee bakka wannaan akkamii ani maal. Abbaan manaa woo guyyaa takkaaf lamaan woo manaa bahee waggaa weeqaa mana kanan jiru. Abbaa manaa haadhuma manaatiin abbaa manaa jenna malee abbaa manaa hin beeknu. Abbaan manaa waggaa miidha argama manaa bahee badala isaa as bisee jechuun ati no jechuun haadhuma manaatiin abbaa manaa jenna. Ijisi obsu. Faayoo no. Ijisi kuli. Faayoo no. Faayoon baatee jirti. Baatee jirti. Maal ragoota faayoo? Mukarraa nimmi? Anni kan inni ati dhattee moo maal? Laa ati. Laa anka jedhu bar kanaa galaan jirre. Ani yoo mana jirre faayoo ani bakka ani jirre. Maalumaaf gaa. Bakka laa bakka ani jirre mara kana maal guddaa abbo. Abbo xiqqoo malee qaafatu rabbi sodaata. Obboleessa kee gara milaatiin nanii kini. Ani caaltuu illee yoo taate obboleettii tiyya. Faayoo illee yoo taate obboleettii tiyya. Osoo fuudhuu barbaade nikaa dirqii ila dhageeffadhu qaata fuudha. Abbo eessa obbolummaan gara hin dhufte yaani obboleeyyan takka. Nu ollaadha obboleettii. Biyya takkaayyuu miti. Tuun Harargee tuun Shawaadha Tarsiidha. Garami obbolummaa eessa wal dhufta? Yaa kee amma obbolummaa yoo dhiisime. Ollaadha olla itti seene. Kun argartaa waan dhugaa jiru shaayii dhugaa jira. Namni ollatti hin seene yoo jedhan deemitii na himadhu. La ollatti olla jedhee bara olluma kanatti. Maa seentaan maal? La ollama kana bakka dhiirri hin jirre mana dubartii hin jirtu qofti jirtu maal goone seenanii jedhee bara. Waa abbaan manaa jira. Jira. Aniin kun maal harre moo namatti fakkaatu? La namallee yoo taate waas galtaa bakka biraa galta ishee. Man taate. Yaa akhi asumallee galee dha akkamitti ka. Tayyib dhiifama bilbileetti si gaafachuu qaba jechaadha akkas taana. Bilbilee si gaafachuu qaba jechaadha. Taalichi si obse. Ijilis maal kanti? Aywa.
لا لا ممنوع تشرب شاي. ايوه هكذا. كنافو بقى انا جريت اتناغرت تجوان ابو انت اتي ما عرفتنا ما عرفت. لا ما انا كيف في هذا ما كيف مجودين لا ما جيسي موتي تنتي لا لا ها كنو لا تيمي بايام ست مولتو لا تيمي ديم هاي ما برباد سينو ها اماناتي نو نقول لك قدني ون دلال فتم مال التلفزيون لا بنات نوتي لا كازينجيرو لا دورا سينتو دي ها اما مو هاغا اني فايون ولولي ماري تاني جني ولا جني اسدو دفو يغلتي فايون نايمتي يرون دا اسيسينا نجتي يعني ما رجع إرجع نكار هيك وفي كان كتير تشو ديم تمو لقى يبلتني يو أمو جالت تجراتي سيديس راكم سيديس نقوم يجونغ لا وامبرا لا دلوقتي ده كلام على مانتاتو أنا إيش تمام إيش تمام لقى جوز تمام أكستانا ما رئيسي ما كيف أكستانا أنا جالت شوفي بتي أني فايور رادن تانغب نورا دان تانغب ده فايور لا نورا دان رادن تانغب فايور كان كتير رادن تانغب فيتو فوري فيتو هيكي فيتو وان فيتو غوري فيتو واكد فيتو سينسيا واكد فيتو واكد دنتا كيسا دنتا ايوه أن دنتا نمني راكاو چالتو چا أولي سو بقول لك جيب اللين بيكو چالتو نو ما لولي كبده لا چالتو ودا كولي تينو نبور مارب بيولي كمنا تافت يمو أكاس أتين أكاليل سالي رفو كان كي أرجيجر رفو ما نهير راكونغ ما نهي ينجر إما دبور مارب تيكو مالي سار ميوانا كي ينجر إما چالتو بيرد فيجر جدي مالي أصولو بنجرو نم تك أصولو بنجرو جيران هنارني بار كنا بيتام سير على جني بار ما نكيا رفين جني جالتو بيرد فيجر ربي جدي دكتيلي ما نكيا أفان مو كونو تكيل ما نكيا رفين جد ما نكان كيتي يوم كراك هالتي بيتبو ها ما نكان كيتي كميشا غورتي ما نكان كيتي ميشا نمني برا اتتارة ديجا من عربا ها جما ولي قد دميش انتبهتي عربا ديكيتي ها beelotee osoo waan nyaatiin arabni waan fedhe godhaati akkasitti duutee isiin dalagattee meeshaa bittee gurgurteeti haraqee fi dhalaani ittiin bitatteeti. La amma bitatteeti mana kiyya jette. Ana mana agarra. Yoo inni dhufe kan itti naa himi waan akkanaa jedhini jettee asi kaatee jechuudha. Maaliif ani taphaaqaa isiiti? Isii waa dubbattee beektu taphaaqaa isiiti. Jechuun gaa xiqqoo dura dabalee fi mana jiraana jette. Yoo ammoo isiin agarra isii argee. Isi jechuun ana jechuun isi. Akkasiin jedhu warri naa galaan jirre taphaaqaa si bitattee asi kaatee moo yoo inni dhufe akkana jedhin jettee kan hunda afaan si geettee asii deemte moo kalee yeroo waan dhufullee ati mana jirtu kan hunda isin si himee asii deeme. Badii ati Anamma kacaatu achuma dhiisi faayoon isa kuttee. Badii ati dalagaartu waan quba qabaannu. Anammoo wanna akkana siin jedhee bal'aa ta'e. Lafaayoon isa kuttee deema. Qooti maa atiin kun rabbumaan si qabeeti. Rabbi jedhi abooti yoo moo bara ta'e. Maalumaa mee afaanuma maaliitiin faayoo gaafatta. Nikaa yoo taate hiitte erga nika hiittee kaatee booda haraam maaliif daldaman kanatti mu'atti abbaallee dogongorsiistee ofiillee maa dogongor nika hiisistee kaatee mana kana waan ati asiin dura taatellee ni beekta maaliif itti deebitee bisoon maali deebitee namni tokko nikaa hiikuu waan jiru dogongoraan fakkeenya yeroo san aaree hiike osoo si deeffadhen jedhi maaliifi walii dee jedhe raajaatu jedhee of keessa laphee keessa jedhe la maaliif laphee keessa ma ol baafattee waa isiin jedhin karaama daladdummaa kanatti la harama kamree jedheen afaan ol qabannee beenu nikaa bifa har'a kennaa jennaan lakki hin barbaadu naan jennaan si deeffadhe jedheen. Hin ta'u jettee mure. Bisi hin ta'u jennaan si deeffadhe jedheen. Hin ta'u jettee mure. Si deeffadhe jedheen kan hin ta'u jettee. Abbaa viidiyoo guutuu jiraa sin jedhee baratama eenyuun sabuu deemu. Kamaali. Mana kana keessatti kaameraa dhustee deemteetti caaltuu miskiinitti mansi nama akka durii sanii miti qaroomatteerti. Tamam. Ati irra baateeti mootii amma akka irraa kaasaa. Sanii mijaartitii are. Harama dhageeffadhu yoo dubartii namaa mana kana fidee dubartii namaa alaa jechuudha. Mana kana fidee asitti harama irra dalagee jiraadha. Salugaa. Amma dubartii namaa fidee. Dhageeffadhu. Garuu jaartitii. Dhageeffadhu dubartii namaa mana kana fidee harama irra dalagde. Dubartiin namaa eenyu? Faayu. Faayuun dubartii namaatti garuu jaartitii. Jaartiteetii miti. Akkam jaartii hin taane. Kan jaartiteetii miti. Akkam jaartii hin taane. Jaartii kan ta'e akkamitti taatiin eeganii kan hitte. Deefa dheereen si deefa dheereen sana yoom si deefa dheereen kun kaameraan kaamee jira viidiyoon kun si garsiisuu danda'anummaan viidiyoo kan hunda yooma si deefa dheereen waan wanni kun hundi amma ka dalagaa inni beekta siif jaaftu waan kan hunda wanni tokko waan dalnaa himaan dalan
waan kana hunda amma ka dalagaaru siif caaltutu walii galtanii waan akkana shiran taane amma kaameraa mana kan dhoositee bakka onna deemu kana caaltu beeka rabbi bisu yoo dhugaa jiru dubbanne dhageeffadhu haa wallaal caaltutu beeka waan akkana caaltu mee dhuguma san dubbatu caaltu beeka namni waan kana hunda kana gorsee waan hin taane bittanii harka keettanii yookaan ammoo namarraa futanii mana kana keessa keettanii waan ijaan hin mul'anne an dhugaa dubbachuudhaaf yeroo seenu mana kana keessa dhageeffatu qora rabbii keetii jedhi rabbii keetii jedhi qora kun maali maali kun jedhe ragaaf akka as taa'ame maali kun jedhe la amma kidee kan margin maali kun jedhe qoy rabbuma hin sodaattu ati yoo uffata nagaatitti uffata daa'imaa nagaatitti akkanatti kana naqattu mee maaluma itti akkanuma jedhe rabbumaan sodaatu abbaan ma waan tan tiraan maali jedhe kun anjaartii no jaartii maali kun jedhe maali kun anamma yoo asii keessa keenya waasiimu waan fedhe illee ta'u dhageeffadhu gara kun qabu yoo anamma osoo mana kan hangaatu jaartan teetiin isii waa wayii akka tasaa waayii hojii waliin dalaguu baadhee asuu fidee dhossa waa badaa itti haasee jiraadhe eessaa jaartii namaatti akkamii waan akkanaa haasofta akkamii jaartii nama bakka jaarsin jirre mana fiddee wajjiinuu haasofta akkamitti jette yoo jettee na wannaa jette dhugaa garuu jaartii tiyya jaartii matiyya tana jaartii matiyya sarabbi nagaafata yaa kiyuu haraama dalage yoo dhageeffadha boo rabbi nagaafata kaameraa mana keessa keettanii yeroo namni walirra boqonnaa fudhatu yoo ka viidiyoo akkana teetee ilaaltan taate isiin kun ilma namaatiin amma rabbi sodaadhu waan akkanaa yoo ati boqonnaan mana kana malee hin ta'u yaani boqonnaan mana kana mana biraa kireessitee fi boqonnaa irratti hin fudhatu ture boqonnaan mana kana mana biraa birrii kireessa manni yoo itti kaafatan fiigaa dhufa as malee mana kana ani mana biraa maallaa kireeffadhu hin qabu si galaame kanaafu boqonnaa kanarraa fudhattu maa fiitte yaa ki deeffadhe sin jedhee bara hindeeffanne jaartitii jetteen kakattaa amma quraana dhuftee jaartitii jetteen kakattaate hin kakadhe bar eega hiitte bar jaartitee jedhamtu yaa ki deeffadhe erga hiittee bar jaartitee obboleetti tanteeti bar deeffadhe jedhee mi yaa ki deeffadhe jedhee keessatti eenyu afaan baafattee maan jedhen viidiyoon guutuu jira sin jedhaa bara wattiin osoo waliin mee gattaa isin jettu qabde mun qabne gattaa hin barbaannu waliin meerraa hin ta'uwaa simmeetii akkanaa keessa hin seenin sin jette moo hin jenne milkitaan takka takkaa jette haa jettu dhageeffadhu haa jettu garuu si deeffadhe jira raaja'atu jedhee si deeffadhe jira kanaaf maaliin jetteen yeroo san maaliin jetteen afaan hin jedhe afaan ol baafattee jettee eega ajiba viidiyoo jira of keessatti illee yoo jedhan garuu jedhee afaan ol baafattee of keessatti hin ta'u kalaa si deeffadha jedhee si deeffadhaati ka duraa dogongora aaree yeroo san si hiike si amma si deeffadhaati kana usii jedheetuma akkasitti kana jaartii wajjirafi wajjirafi si anama waakkataa jiru wajjirafi yaada ila dhageeffadhu kwa nuu jaartii tanteetii miti jennee jirra ati jaartii jettee miree maaliif waan hiitteef jaartii tanteetitti hin beeku deeffadhe jedhe abboo maal na dhageeffadhu kanaas deeffattu atama hangaatu hiikee deeffachuu dandeessu lakki an hiikee deeffachuun baranne gara fuuldurallee barachuun fedhu na dhageeffadhu sitti amma dhagee mana kana akka ati dhufuuf deemtu caaltuun dursitee natti muteerti ambar jedhe na dhageeffadhu ambar jedhe kadhii kana isi walii kattattanii waan amma kaameraa ijaa hin mul'anne kaameraa keessa awwaaltanii bira jettan caaltu bakka kaameraa kana bitanii caaltu beeka isin illee binne isinumatu shiran taane sa'idii walii galtanii waan akkana kana gootaniiti viidiyoo walii ergitanii mana kana keessa waan hin taane geettaniiti akkana anaa salphina keenya ol baasuuf waan akkana dalagartan waasitti dhageeffadhu waasitti mammarre dhage caaltuun akkati dhuftu beette jennaan taa'inaan jette anumatu bayi jedheenillee maali caaltuu yeroo hunda mana kiyya keessatti haraamni dalagamaa yeroo hunda manni kiyya mana salphinnaatiin mana shaarmuxaa ta'ee jira an kanaanillee sanyii tiyyallee anallee himanii hin beekani kanaaf yoo waan hajjiin mana kana dhufu taate haadha fi godhee of ajjeesaa waan jetteertuuf obboleessa kiyya haadha nu bitee dhufa rakkoon na dhageeffadhu la haadha bitee dhufa wanni haadha fi gootummaa la amma dhageeffadhu sitti ma ana kanaafuu obboleessa kiyya waan goota nasiyyaa obbolummaa qulqulleetti alaa dhufeeta tokkoffaa kun ammaa argite dura si mul'ise yeroo barbaadde naa bilbiliiti suuraa kaasee footoo si erga yookaan immoo bakka ati jirtu si garsiisuu hin ma suuraa kaasee dhufe daamati ijaan dhufee ilaalladha kanaafuyyuu amma isinillee dhageeffadhu isinillee jaartii isinillee walitti kagar reenu walitti deebi caaltu walitti deebi hin deebi la hin deebi hin maalamu jaartii walitti deebi jaartii walitti deebi namni yaani deebi yookaan deebi jee mirga darra qabu fedhu hiika fedhu itti deebi kanaaf dhageeffadhu
itti deebitee illee nagaa ni jira osoo itti deebitee nagaa taatee barnaamni si dhoogu hin jiru nuuntuu itti deebisiin jenna saamuu hookaa waa jalaa gurgurachuuf itti deebi'atta malee. Wallaahi wata kan gurguratu amma kalaas waa hunda argee jira waa hunda obbare jira waa takka gurgurachuuf illee deemu inni didde malee yaani guyyaa meeqa yoo barbaadde faayoo asii ariineeti walitti deemee jedhanii ture amma ka waan dabre dhiisii taatillee naa gaafadhu naa kaawwannaa jedhiiti faayoo yoo feetaa deemtu yoo feetaa teettu yoo barbaadde dalagaa seentee bultii dalagattu yoo barbaadde mana kirifattee jiraattu caaltu walitti deemee jiraachuu qabata. An arraa wanni itti dawwalee mana eegee dhufeef kana waliin marachuuf arraa wanni sagantaa qabadhee as dhufeef kanaaf atamma kanaafu kana jijjiiramee jira wali araarame jedhiiti naa kadhadhuuti caaltu waliin adeemsa. Yaa kee of ajjeesuuf deemtii deemii sin jira araaba. Wanni of ajjeeftu maal abbaa? Kalaas hin barbaadu mana kana keessatti haraam argite ati muwattii hiittee kaatee mana kana keessatti. Kalaas san ballees hiikeemi ni ari'a kala haa deemtee dalagattu hin fedhuusi caaltu walitti deemuu barbaada. Caaltu walitti deemuu barbaada. Bulii 15 mana kana osoo hin turii kaayiti isiinootaas gabboofte bilbilaan amansiifadhu kaayiti kootu. Amma immoo ta'u ofiitiifuyyuu jiruuf du'a keessatti. La amansiifadhu sun taane atummaan na amansiise. Amma na biraa deemee ma. La atummaan na amansiise. Baay'ee sin jedhee na amansiise. La maa baay'ee wanni maa nama jallataa maan jedhanii amansiisa. Nama ammaan tana akkasin godhu lamuutti hin deemu akkana jedheeti boru waa akkatuma. La wallahi guyyaa. Mee rabbiin si dhabe guyyaa meeqa daa'imuma isiin garaa qabdu guyyaa meeqa kiyyaa miti jette guyyaa meeqa kiyya jette. Ina arsanga. Kala namni yoo arba. Mee rabbi jedheti nama guyyaa aare kiyyaa miti. Guyyaa ammoo sirraa galte la ni aaree war kiyya jette. Maal buleessa kiyya. Kalaas kiyya ree aaree jedhee kiyyaati anam isii walitti deemuu barbaada. Guyyaa kudha jettuu miti wallahi guyyaa kudha dhiise guyyaa takka asafuu hin danda'u inuma dhufa. Kanaafuu akka goote godhii godhanii deebise yoo ammoo akka kadii diddan taate namni adda nu baasaa isin jechuu walumaa galatti. Kanaaf dhugaa jiru sitti. Adda nu baasaa kaatti toltuu. Namni adda kaatti toltuu kam nu dalattu nu toltuu sirra dalan. Amma dhageeffadhu yoo. Mataan garuu qoruu si yaada nagaa yaaddu. Laa ilaaha illallah. Kabajamtoota hortoo keenyaa argitan jedhee yaada. Waan inni jedhaa ture jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf akka inni as dhufu barbaacha waan hin qabneef jechaadha akka inni dhufaa dulee dursitee naan ta'e jennaan bakka jiru ka'ee dhufe dhugaa dubbachuuf anillee mana kana hin jiru kabajamtoota hortoo keenya achi ka'ee dhufe yoo as taa'ee gu'isiseetumaan luuxeetumaan nas seene inni na qabachuu edaa yoo bara kabajamtoota hortoo keenya kajaawaati gurbaan akkasitti deeme jedheeni dhugaa irraa dhaabataa hin jiru. Taane illee hiikee jennaan mu'atti hiikee ka'ee wajjin ciisa kabajamtoota hortoo keenya. Isii hiikee ka'ee amma immoo caaltuu shiracha oofonnaa jedhee shellee inni wanni caaltuu jala deemu shira biraatiin malee nagaa fi miti. Garuu yoo gowwoomattee ammallee istee jala fiidde haafi doonii nagaa hin jiru garuu gara kiyyaan safara gurbaa kanatti hin kalaayini. Yoo mucayyoo ofii laaluu barbaade dhufee ilaalee haa deemu jedheen caaltuun gorsa. Kana warra viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha. Nageenyi rabbii bakka jirtan isin haa baay'atu nagaan nu turaa isiniin jedha.